Haleellaa diroonii mootummaan geggeesseen Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruu bakka Baroo jedhamutti namoonni nagaa 8 ajjeefamuu maddeen irraa BBC'n odeeffateera. Addi Bilisummaa Oromoo fi Waraanni Bilisummaa Oromoo ibsa baasaniin ajjecha lammiilee nagaa irratti raawwateen mootummaa balaaleffataniiru. Haleellaa muddee 25 yookiin immoo dafinoo darbe raawwate kanaan maaltu akka ta'e Zalaalam Taaddasaa nutti himuuf istuudiyoona waliin jira. Zalaalam haala ture nu ibsimee. Haleellaa diroonii godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Guduruutti gidduu kana gaggeeffameen namoonni nagaa 8 ajjeefamu. Jiraattota naannichaa irraatii iyyaafannee jirra. Namoota adda addaa dubbisnee odeeffannoon arganne. Mooraa waldaa guutuu wangeelaa naannoo aanaa Guduruu bakka yookaan ganda Baroo jedhamtu keessatti argamu keessa boqqolloon faca'ee jira. Boqqolloo sana cabsaa yeroo jiranitti namoonni baay'een achirratti dirooniin kun akka isaan irra bu'ee fi namoonni 8 battalatti akka du'an namoonni miidhaman biroos akka jiran jiraattota naannichaa irraatii BBC'n iyyaafachuu danda'eera jechuudha. Dhimma kanarratti mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan mootummaan federaalaa ibsa kennee hin qabu. Yeroo adda addaatti haleellaa dirooniidhaan namoonni nagaan ajjeefamuun isaanii naannoo Oromiyaa keessatti bakkeewwan adda addaatti jechuudha waan baramee ta'aa dhufeera. Kanaan duras Shawaa Lixaa naannoo Coobii jedhamu haleellaa dirooniidhaan namoonni baay'een akkasuma ajjeefamuun isaanii kan yaadatamudha jechuudha. Kan hordofee paartiin adda bilisummaa Oromoo haleellaa raawwate kanaatiin mootummaa Itoophiyaa balaaleffatee jira. Humna qawweetiin aangoo isaa tursiifachuuf gochaa yookaan tarkaanfii fudhataa jirudha jechuun mootummaa qeeqee jira jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos akkasuma yeroo adeemsa nagaarra turretti mootummaan immoo waraana isaa jabeessee uummata nagaarratti haleellaa raawwataa waan jedhu kaasu. Ibsa ajaji olaanaa waraana bilisummaa Oromoo har'a baaseen yeroo mariin nagaa marsaa lammaffaa jalqabu mootummaan Itoophiyaa opereeshinii cimaa godinaalee waraanni keenya keessa jiru hunda keessatti nurratti gaggeessee inumaayyuu isa duraa caalaa hammeessee jira. Kun kan yaadamee ture. Herreega dogongoraa hoggansi isaanii hin jiru kanaaf humni isaanii laaffataan balleessina jedhuutiin ture garuu opereeshinii kanarratti deebisee waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii jabaa gaggeesseera jedheeti deebisee ibsa kan inni baase jechuudha. Maddeen keenya garuu haleellaan diroonii kun maaliif akka taasifame waan eeran yookiin waan shakkan waan dubbatan jira? Hagammaatti haleellaan diroonii kun namoota jiraattota yookaan qonnaan bultoota irraatis iyyaafachuuf akka yaalletti irra deddeebi'ee raawwachuu yeroo dhufee lafa dhahuu lafallee akka miidhuu horiillee akka miidhuu nutti mani malee maaliif akka kun raawwatu addatti hin beeknudhanii akkasumas immoo nageenya isaaniitiif yaaddoo akka qaban ibsanii jiru jechuudha. Haleellaan kun al takkaa qofa hin raawwanne irra deddeebi'iitiin akka raawwataa tures maddeen keenya himaniiru jechuudha. Akka waliigalaatti yommuu ilaallu waraanni bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa wal loluu itti fufaniiti kan jiran erga mariin nagaa marsaa lammaffaa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashalate waraanni gama lamaaniin gaggeeffamaa jiru cimee akka tuffee jirudha godinaalee adda addaa irraatii kan iyyaafanne jechuudha. Mootummaanis ifatti dubbatee jira. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo dirqamanii akka mariitti galaniif yookaan waan haal duree isaaniif dhiyaate akka fudhataniif mootummaan tarkaanfii cimaa isaan irratti fudhata jedhee kanaan dura karaa mootummaa naannoo Oromiyaa ibsi bahee ture. Waraanni bilisummaa Oromoo sisuma kanarra deebisee ibsee waraanni jabaan gidduu isaaniitti akka gaggeeffamaa jiru himee jira. Kun gara furmaataatti waan isaan fidaa jiru hin fakkaatu ammallee jechuudha. Lolaatiin gara furmaataatti yookaan gara nagaatti waan dhufaa jiran ni fakkaatu. Wal dhabdeen isaan gidduu jiru garuu lubbuu namoota nagaa hedduu galaafataa jira. Dabalataatiin muddee 4 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo aanaa Amboo keessatti ajjecha wal fakkaataa raawwatee jira. Sun dirooniidhaan miti garuu humnootni nageenyaa mootummaa namoota 2 obbolaa ta'an bakka tokkotti osoo isaan oodii dhahanii gara qe'eetti deebi'anii laaqana nyaachuudhaaf akkasuma mana waamanii akka ajjeesan maatiin BBC'tti himanii jiru. Maatiin namoota ajjeefamanii jechuudha manguddoota waggaa 50 olii akka ta'anis BBC'tti himaniiru. Ajjechaan akkasii kun iddoo adda addaatti gaggeeffamaa tureera. Mootummaan ibsa bal'aa irratti laatu BBC'n illee waa'ee ajjechaawwanii fi komiiwwan ka'anii kana deebii argachuudhaatiif gara biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti bilbilee namni bilbila kaasee hin jiru. Obbo Haayiluu Addunyaa fi taanaa isaanii bilbilee ture. Odeeffannoo gahaa hin arganne jechuudha. Asirratti garuu rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaa keessa jiru lubbuu lammiilee hedduu gaaga'aa jiraachuu isaati. Dabalataan namoonni achiiti maddeen keenya odeeffannus sagalee isaanii kennuu fi yaada isaanii ibsachuuf illee nageenya isaaniif akka sodaatan kan himaniiru. Har'allee dhukaasni dhaga'amaa ture namootaaf yeroo bilbilaa ture. Naannoo gabatee akkasuma dhukaasni ture naannoo Guduruu keessa naannoo magaalaa Kombolchaa dhiyootti dhukaasni akkasuma akka dhaga'amaa ture namoonni sanatti himaa turanii. Gadaan Gujii Baallii Gadaa Harmuu Farraa gara Roobalee
itti dabarsuuf qophiitti jira. Jila guddaa mi'ee bokkuutti adeemsifamu kanaafis gadaan Gujii sadan uraagaa maatii fi hokkuu ardaa isaaniitti waan jila guddaan dura jiru xumurachuutti argamu. Gadaan maatii tibbanaa ardaa jilaa Damboobii Roobaleetti sirna maqaa baasii fi jila addaa geggeesseera. Abbaan gadaa maatii miidhagaanee ta'e maqbaasii kun gulantaa namni gadoomuu keessa darbu keessaa tokko jedhu waayila koo maatii olaanaatu dubbise. Sagantaa maqbaasii jechuun aadaa sirna gadaa keessatti namni tokko gadaa fuudhiisaa fi ulaagaa baay'ee keessa deema. Qarree qorataa maqaa ba'a. Maqaa yoo ba'ee gara kuusaa dhufa. Kuusaa yoo ta'e gara raabaa dhufa. Raabaa yoo ba'e doorii dhufa. Yaachiin booda gadaa fuudha. Yoo kana keessa baay'ee gadaa fuudhee hin danda'udha. Tibba kana sagantaa maqabaasaatti ture jala bultii baalli walii dabarsuu gadaa Gujiitiin dura jechuudha wanni raawwatame. Sagantaan ture maali mee sanatti himaa? Nuti baalli kennuufi ilmaan teenna maqaa baanne. Ilmaan teenna nuti amma maqaa baanne suni ulaagaa amma jedhu san guutatanirani waggaa 40tti gara aangoo baalli nuti fuunee kana dhufan. Isa kana jechuun maqbaasii ulaagaa kana keessa taranee namni gara gadaa dhufa. Warri amma kaleessa maqaa baafatan kun waggaa 40 booda gadaatti dhufa jechuudha. Waggaa 40 ta'ee runduubatti gadatti dhufa. Amma nuti baalli kennaarra waggaa 37 lama hadhaatti abbaa gadaa ta'an isaan keessaa nam tokko. Maqaa kan baafatu kun ijoolleedha moo namni gurguddaadha? Ijoollee amma galmeetti qorree jira. Galmeerraa gara amma qarree maqaa baanu dhufan kun umurii gonsanuu qeerritti jira, hafuuleeru jira, giddugalli jira, akkasii jira. Nama xiqqoo akkasiisan. Sagantaan godhamu maali? Sagantaa maqabaasaa irratti wanni raawwatamu? Sagantaa maqabaasaa waan baay'eetu jira. Buna badaafatuun jira, miyyuu obaasuun jira, kolma qaluun jira, kolma kuffisaa jedhama. Kolma kana qalanee waan kanaan raawwatama. Rifeensa illee addatanii suura irratti argaan ture. Baasii yoo jedhaanu rifeensa mataa irraa buufatee bakka gara sirna gadaatti seene jechuudha. Godaanta sirna gadaatti seene. Nami hundi gaafa maqabaasaa kanatti hirmaatu hundi mataa rifeensa hin addata jechuudha. Ilmaan gadaati amma rifeensa haaddatanii warri kun jila kana laaluufi dhufanii miseensota adda addaarraa horiirraa dhufaa, raabarraa dhufaa. Uummati biyya sanii waan kana laalaa fi dhufa aadaa kana laalchu. Isin amma waggaa meeqa dura maqaa baafattan? Nuti abbootiin teenna bara baalli fuute waggaa 40 keessatti maqaa nu baatte. Yaadattanii yeroo sana? Yeroo salmaan nuti bara dheeraa barri nuti wannoonni amma yoo yaadannu bara dheeraa baalli fakkeenya gadooti abbaa keenya maqaa kanu baasanii waggaa 8 turani warri nurraa fuudhe 8 ture. Warri warra sanirraa fuudhe 8 ture. Warri mallee warra sanirraa fuudhe 8 ture. Nuti amma waggaa 8 isanti baalli dhunnee fuudhe. 8 isan fidne jechuun nuti gadaa 5 yoo wanta baay'ee 8 40 dhufa. Rifeensa buufachuun maal ibsa? Wanna ibsu maali? Rifeensa buufachuun nami akka aadaa sirna gadaa Oromoo Gujiitti nami tokko amma hiika adda addaa qaba. Hindu ajeenya callaa adoon ta'in maqaan gaafa dhalootaa baasan maqaan jedhu akka Oromoo Gujii gaafa maqaa baasan maqaa moggaasa maqaa baafama. Nami maqaan bayin du'e mana teeyanee bu'anii nama maqaan bayin mana teeyanee bu'anii nama maqaa bayee du'e diida teeyanee bu'anii umurii isaa xiqqaallee ta'etu nama guddaa awwaala qalamee jedha Gujii. Maqaan bahu kun amma maqaa akkamiiti namoota kanaa kan bahe? Maqaan bahu kun maqaa qumbiitti deema jechuudha gara qumbii. Namni maqaan amma sagantaa kaleessaa sanarratti warri maqaan baheef maqaa dhalootaatiin immoo maqaa kaleessa baheeniif waamamu. Kan dhalootaa kaleessaa waamanuu malee maqaan kabajaa maqaa kaleessa baheesanii waamamu. Wanni jedhan jira jila maqaa baasuu irratti wanni aadaa wanni jedhamu. Maal jedhan? Ilma yoo maqaa baasu ilma maqaa baafadhaanaa dhagee hayyooti achi jettu suni ilmi si dhagee loon guddoo tiffat aadaa abbaa kee tiffatu jedha. Gadoon gaarii akka hin harkisnee murteesseera. Murteen kun tumaalee abbootiin gadaa haadholiin siiqqee fi jaarsoliin biyyaa godina Shawaa Kaabaa qindeessummaa waajjira aadaaf turizimii godinichaan torbeewwan muraasa dura tuman bu'uura kan godhate akka ta'es itti gaafatamaan waajjira aadaaf turizimii magaalichaa obbo Abarraa Darajjee BBC'tti himan. Tumaa kana daddarbuun namni fardaan gaarii harkise birrii 60 adabamas jedhaniiru. Fardi aadaa duudhaa fi safuu guddaa qabaachuun tumaa kanaaf bu'uura akka ta'e himuun sababoota biroollee eeraniiru. Habtamuu Xibabuutu dubbise. yeroo tokko tokko amma fe'iisa humnaa olii waan fardaaf hin malle dalagni fardarratti dalagamuu hin qabne yeroo dalagamu yeroo agartu akka sabaattis akka namaattis baay'ee namatti dhaga'ama waan ta'eef waan fardi waan isaaf hin malle oola waan jiruuf dhimma kana gatteenyee madannee tooni miidhaan fardaa dhaabbachuu qaba fardi gaarii harkisuu hin qabu fardi aadaa qaba safuu qaba duudhaa qaba iddoo isaaf hin malletti argamuu hin qabu kan jedhu waajjira aadaaf turizimii propozaala garaagaraa fi qorannaa garaagaraa hojjetee tooni dhimma kana taasisuudhaaf hojiiwwan tokko tokko jalqabee jechuudha. Fardoon tajaajila gaariitiif ooluu isaanii keessattuu yeroo miidhaan irra ga'u fa'aa haalli
itti gatamanii jira. Kun lakkoofsa faradoo naannoo sanarratti miidhaa qaqqabsiisee jettanii yaaddu? Daandii irratti amma yeroo itti tajaajilaman seesni isaan itti fe'anii fi haalli isaan ittiin kunuunsan illee baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Eegumsi farda kanaaf taasisaa jiranii baay'ee gadi bu'aadha. Itti aansee immoo yeroo itti hojjetanii tooni umriin isaanii dadhabee ni akkasuma immoo yeroo fe'iisa humnaa olii itti fe'anii humni isaanii gad deeme agar daanduma irratti gaggeessanii tooni tokkoffaa safuu duudhaa kabaja uummanni Oromoo fardaaf qabu san cabsaa jira jechuudha. Miidhaan fardarra gahaa jiru akka namaattis akka sabaattis dhiibbaa guddaadha waan ta'eefu miidhaawwan gara fardarra gahaa jiru kana laallee qorannee miidhaa isaanii irra caalamoo faayidaa isaatti irra caalannee laallee tooni miidhaan waan caaleef miidhaan faayidaa nama biraan faayidaan isaa nama muraasa fayyada miidhaan farda kanaa garuu akka biyyaatti akka sabaatti dhiibbaa guddaa qaba waan ta'eef irratti waliigallee tooni adda akka kutamuuf yeroo turmaataa ji'a 4 filannoo hojiiwwan garaagaraa yoo xiqqaate gaarii harree nama yoo agartee laattee wacaalee yoo deemnee laallee aanawwan ollaa keenya keessa jiran asuma iddoowwan garaagaraa yoo deemnee laallee gaarii harreetti harkisa malee fardi harkisachuu qaba. Maaliif akka ta'e beektaa fardi uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qaba. Kana waan ta'eef amma irratti hojiin kun gaansi 6 hubannoo garaagaraa irratti uumamee tooni isaaniifis carraan hojii garaagaraa barbaadamee siistama hojii kana keessa ba'anii tooni hojii dhuunfaa mijeeffachuu akka danda'an bulchiinsa magaalaa waliinis mari'annee hooggantoota magaalaa waliinis mari'annee qaama dhimma waliinis mari'annee tooni haadholii siinqee abbootii gadaa mana mootii beekamoo irratti waliigallee tooni dhimma kana murteessuu danda'ama jechuudha. Namoonni kun galii guyyuu kan ittiin argatan hojii kana akka dhaaban yommuu taasifamanii wanti akka filannootti isin keessaniif ni jira. Akka magaalaa keenyatti filannoowwan garaagaraa ol kaa'uu fi yaadnee jirra. Filannoo inni tokkoffaa akkuma duratti kaasuudha yaaletti namootiin gaarii kana fardaan harkisaa jiranii filannoon tokkoffaan harreetti akkaataa itti jijjiiratanidha. Filannoo inni lammaffaan immoo akka bulchiinsa magaalaa fiichetti carraawwan hojii garaagaraa bal'aa jira waan ta'eef tokkoffaa waldaadhaan gurmaanii tooni hojii isaanii uummatanii hojjechuu akka danda'anidha. Inni lammaffaan immoo namooti yoo xiqqaate nama 5 nama 6 walitti gurmeessuudhaan maallaqa liqii mijeessuufiidhaan jechuudha. Geejjiba ammayyaa